Mootummaa naannoo Oromiyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa waliin marii nagaaf qophii ta'uu ibsa. Pireezidantiin naannichaa Obbo Shimallis Abdiisaa galgal kana fuul feesbuuk isaa irratti akka maxxanseetti fedhii marii nagaa WBO'n zoonii jiddu galeessaa dhiyeenya kan argisiise mootummaan in simataa jedha. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo waliin wal dhabdee jiru karaa nagaa hiikuuf ammas qophii ta'uu himan. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessaa sababa wal dhabdee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumame furuuf Tanzaaniyaa odola Zaanzibaarii fi Daaree Salaamitti marii nageenyaa yeroo lama gaggeeffame walii galtee malee xumuramee ture. Ergasii qaamoleen gidduu isaanii jiranii fi araara buusuuf walitti fidaa turan kan akka Ameerikaa fi Noorweey faa qaamoleen lamaan wal dhabdee isaanii karaa nagaa akka hiikkataniif haga dhumaatti akka hojjetan ibsaa turan. Marii marsaa lammataan booda gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar mootummaa Itoophiyaa waliin wal arguun irra deddeebiin marii nagaa jalqabame deeggaruuf kutannoo akka qaban ibsaa turan. Bakka bu'oota waraana bilisummaa Oromoo waliinis wal qunnamuun haalatti marichi deemuu qabu irratti dubbachuurra kan darbe wanti qabatamaan ergasii raawwatame garuu hin jiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa galgala kana fuula feesbuukii isaanii irratti akka maxxansanitti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waamicha nageenyaa mootummaan taasise fudhachuuf fedhii agarsiisan waliin mari'achuuf qophiidha jedhan. Obbo Shimallis waamicha mootummaa dhaga'uun yeroo garaagaraatti hidhattoonni murna adda addaa kumaatamaan lakkaa'aman galuun gadadoo uummata isaanii irraa gahaa ture hir'isuu keessatti qooda bahataa jiru jedhan. Mootummaan hidhattoota waamicha nagaa fudhachuun araaraan galaa turanii fi galaa jiran akkasumas qaamolee qooda fudhattoota milkaa'ina haga ammaa argameef gumaachan maraaf dinqisiifannaa fi kabaja olaanaa kan qabu ta'uu irra deebiin ibsuun barbaada jedhan pireezidaantichi. Garuu haga ammaatti hidhattoonni meeqa akka galanii fi akka isaan hidhannoo hiikkatanii gara qabsoo nagaatti deebi'aniif qaamota akkamiitu gumaachee kan jedhu immoo hin ibsine. Mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoo fi waadaa rakkoo nageenya uummata keenyaa mankaraarsaa jiru karaa nagaa hiikuuf qabu har'as kan hin laaffisnee fi karra araaraaf banee kan hin cuufne ta'uu asumaan hubachiisuun fedhaa jedhan Obbo Shimallis. Bu'uuruma kanaan qaamolee hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an keessaa gareen WBO zoonii giddu galeessaa jedhee of waamu mootummaa waliin marii nagaa adeemsisuun garaagarummaa isaa karaa nagaa tarkaanfachiisuuf fedhii qabaachuu dhiyeenya ibsuun isaa kan yaadatamudha jechuun eeraniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo gareen kun qabate daran kan jajjabeessuu fi ija gaariin kan ilaalu ta'uu ibsaa. Gareen kun fedhii isaa gochaan agarsiisuuf murannoo qabaannaan mootummaan keenya akkuma waadaa gale karaa dheeraa deemee simachuun marii nagaatiif qophii ta'uu kan mirkaneessu ta'a jedhan Obbo Shimallis. Ajajaan duraanis zoonii giddu galeessaa Obbo Sanyii Nagaasaa abaaboo WBO heera kan hin qabnee fi ajaja nam tokkeen kan socho'udha jechuun ajajaa olaanaa dhaabichaa Marroo Dirribaa komachuun tarkaanfii isaa itti aanu fuulduratti akka ibsu BBC'tti himee ture. Abaaboo WBO'n ammoo sanyiin hoggansarraa dhorkamuu ibsuun nama biraan bakka buusuusaa ibseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa zoonii giddu galeessaarraa eenyufaa waliin mariif akka qophii ta'an maqaa dha'uun hin ibsine. Obbo Shimallis mootummaan hidhattoota karaa nagaa fi araaraa filachuun galaa jiranii fi galuu yaadaniif haalota jiruu fi jireenya isaanii deebisanii gad dhaabbachuu fi hawaasatti madaquuf isaan barbaachisan hundaa mijeessuu cimsee kan itti fufuu ta'a jedhan. Itti dabaluun kanneen garaagarummaa yaadaa isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu barbaadaniif dirree siyaasaa falmii yaadaaf mijatu kan qopheessu qofa osoo hin taane tiksuuf yeroo kamuu dammaqinaan kan hojjetu ta'uu ibsuun barbaada jedhan Obbo Shimallis. Mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii marii nagaa gareen waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ofiin jedhu agarsiise daran kan jajjabeessuu fi haala dandeessoo milkaa'ina marii kanaaf barbaachisu hundaa uumuun garaagarummaa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uusaa ibsuun barbaada jedhaniiru. Haa ta'u malee mariin kun jalqabuu fi sichi jalqabuuf akka jedhu garuu ifatti kan himan hin jiru. Qaamolee qooda fudhattoota rakkoo nageenyaa mudate karaa nagaatiin akka hiikamu tattaaffii gochaa turtan hundi deeggarsa keessan daran cimsuun fedhii marii nagaa tibba kana garee WBO zoonii giddu galeessaa ofiin jedhu biraa mul'ate milkaa'inaan akka goolabamuuf nu waliin akka dhaabbattan imaanaa jechuun barbaadaa jedhan Obbo Shimallis. Haa ta'u malee namoonni kunneen eenyufa akka ta'an maqaan dhoofne. Abaaboo WBO dhimma kana ilaalchisee ibsa kenneen qabu. Pireezidantoonni Masrii fi Soomaaliyaa waliin mari'achuu fi magaalaa guddoo Eertiraa Asmaara galan. Walitti dhufeenyi Eertiraa, Masrii fi Soomaaliyaa jabaataa deemuun kan mul'ate yeroo walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota kan waliin qabdu laafaa dhufe. Amma walga'iin isaanii kun maal argisiisa? Gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a jedhee Waayilikii Zalaalam Saadessaa abukaatoo fi xiinxalaa siyaasaa Dr. Enook Gabbisaa gaafate. Pireezidaantiin Masrii gara Eertiraa deemuun waliigaltee humna waraanaa isaan Somaaliyaadhaa fi Eertiraa akkasumas immoo Ijipti gidduutti gochaa jiran cimaa dhufuusaa agarsiisa. Kana keessaa Itoophiyaa qofaatti dhiibanii waliigaltee uumuu isaanii kun nageenya naannoo sanaatiif gara fuulduraatti kallattii agarsiisuutti fakkaata. Kana jechuun dippiloomaasiin Itoophiyaa dadhabaa ta'uusaa biyyoonni ollaa Itoophiyaa jiran walii galanii Itoophiyaa alatti dhiisanii dantaa isaanii walii gaggeeffachuu qofaatti alatti dhiibuu Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu jechuudha. Kana agarsiisa.
tarii walitti bu'insi isaanii kun gara waraanaatti deemuu danda'a. Waliigalteen kun Itoophiyaa irratti wantoota akkasii fiduu danda'a jettee yaadda? Guutummaa guutuutti daangaa ce'anii walirratti dhukaasanii wal ajjeesanii aangoo wal weeraruutti waan nageessatti fakkaatu. Wanni isaanitti wal dhaban beekamaadha. Biyyi Ijipti biyya Itoophiyaa kan isaan irratti wal dhabdee qabdu laga hidha Abbayyaati. Dubbii humna bishaanii yookaan immoo humna ifaa miti. Yeroo hundumaa laga Abbayyaa gaafa guutu biyya Misriin deemee overfloodii godha. Amma Itoophiyaan sana yoo isheen hidhaa sana hiitee yoo isheen bishaan sana gadhiistee biyya Misriin fixuu danda'a bishaan sun. So humna guddaadhatu dhufe jechuudha Itoophiyaadha. Akkaan hubadhetti hidha Abbayyaa amma meeshaa guddaa Itoophiyaa ta'eera jechuun ni danda'amu ofumaan ofitti tiksuu irratti. Meeshaa guddaa ta'eera already. Waggaa waggaatti lolaan Itoophiyaa irraa ka'ee Sudaan keessa darbee gara Gibsi yookaan immoo gara Misrii deemu yeroo baay'ee overflood godha. Lolaa guddaa ta'e darbaa amma sanatu hidhamee jira. Kana booda gaafa muummichi ministeeraa Itoophiyaa kan duraa Mallas Zeenaawwiin gaafa hidha Abbayyaa gaafa kaasan waa'ee humna bishaanii hin turre. Humna bishaanii maqaa humna ifaa yookaan humna bishaanii maqaa isaati malee meeshaa guddaadha. Meeshaa humna waraanaa guddaadha. Sana gadhiisnaan floodiin tokko gara koorsii sana keessa deemee waatar baankii sana keessa deemee Gibsiin overfloodii gochuu danda'a. Kun wanna guddaadha. Isa kana sodaa isaan qaban guutamee waan hin raawwanneef bishaan kun ammatti guutamee waan hin raawwanneef gaafa guutamee gaafa raawwatu innumaayyuu akka niikular paawariitti gargaaruu dandeessu jechuudha. Fankshinaali jechuu kooti. Sodaan isaanii inni guddaan isa kanadha. Masriinis biyya East Afrikaa keessa baha Afrikaa keessaati biyya guddoodha jettee of ilaalti. Gama waraanaanis gama dinagdeenis Itoophiyaan sanaan akka dorgomtuun feetu kan jedhanis ni jiru. Kan biraa immoo Eertiraan Itoophiyaan biyya ollaa ishee jirtu biyya jabduu taatee akka itti fuftu hin barbaaddu. Kanaaf hulaa galaanaas yoo argatte gam tokkoon gama dinagdeedhaan gama biraatiin immoo buufata waraanaa achirraan kan argattu yoo ta'e Somaalilaand irra biyya jabduu gaanfa Afrikaa keessaa ta'uu dandeessi sodaan jedhu isaan gidduutti uumamuu akka danda'uu fi kun immoo akka hin taane dura goruuf akka dhaabbatan fa'aa kanneen kaasan ni jiru. Ati asirratti ilaalcha akkamii qabda? Dhugaadha. Hariiroon Ijiptii fi Itoophiyaa gidduu jiru hariiroo wal morkiiti. Dinagdeedhaanis haa ta'u humna waraanaatiin haa ta'u biyyoonni lamaan kun biyya wal argan miti. Wal biras hin ga'ani. Ijiptii humna waraanaa beekamaa, humna waraanaa cimaa michuma guddaa akka addunyaatti dippiloomaasii guddaa qabdi. Plus immoo geographical locationin Egypt yoo ilaalle gara Middle East yookaan immoo gara giddu galeessa biyyootaatti siqa. Kana jechuun strategically located jechuudha Egypt. Michummaa Egypt biyyoota West waliin qabdu kan Itoophiyaa waliin wal bira qabne ilaalle bu'aa guddaa kan buusu Egyptidha. Itoophiyaan bu'aa buustu hin qabdu. Itoophiyaa dura dhaabbatee akka Itoophiyaan gaafa Afrikaatti beekamte akkasii hin qabaanne humni ishee akka hin cimne godhan jechuun kun himata sirrii natti fakkaatu yookaan immoo kirsii sirrii natti fakkaatu kun eenyutu wal dura dhaabbatu biyya kanarratti wal dorgommii addunyaa wal dorgommii dinagdeedhaan wal dorgomtaa humna waraanaatiin wal dorgomtaa tokko waanuma jiru jechuudha. This is the rule of the game wal dura dhaabbachuun garuu michoomni akka addunyaatti qabdu maali beekumsi namni biyyi tokko ittiin hoogganamu maali dippiloomaatota Itoophiyaa irra yoo fudhanne Ingiliffa tokko haasa'anii michooma biyya addunyaa waliin wal baruu nama danda'an miti namoota beekumsas dandeettiis hin qabne garuu immoo political loyalty kan qaban. Muummicha ministeeraa Abiyyiif qofa loyaltii namoota qabantu aangoo ambaasaaddara ta'a bara seenaa. Kanaaf akka addunyaatti dippiloomaatiik saksesiin Itoophiyaan jirtu hedduu daran gadi bu'e. Bara mootummaan EPRDF ture yoo ilaalle Itoophiyaan Horn of Afrikaa keessatti anchor state turte. Anchor state jechuun biyyoonni addunyaa gaafa Afrikaa gaafa jiran biyyi guddaan amma jiru eeyu kan jedhu adda baaftu. Itoophiyaa duwwaadha. Har'a eenyudha anchor stateen gaafa Afrikaa keessatti? Keeniyaadha. Wanni addunyaadha dhufu gargaarsi dhufu. Waliigalteen dhufu beekamtiin dhufu biyya Keeniyaati. Kan Itoophiyaa gadi hir'achaa gadi bu'aa. Kun maal agarsiisa? Hoggansi siyaasaa jiru, dippiloomaasiin jiru, dandeettiin jiru, dadhabaa fi gadi bu'aa propagaandaa duwwaa waan ta'eef biyyisu. Kanatu nama gaddisiisa. Haala akkasii keessatti biyyi Ijipt olaantummaa argattee yoo deemte waan nama dhibbu miti. Kun rakkoo Itoophiyaa fi mootummaan Itoophiyaa ofitti fidedha waan ta'eef jechuudha. Tole ulfaadhoo Dr. Enook. Itoophiyaan gatii boba'aa dabaluu beeksifti. Telekominikeeshinii ibsaa fi tajaajiloota mootummaa irraa dabalatee dabaliin gatii taasifama. Imaamata dinagdee gooroo yookiin maayikiroo ekonomii hojii kan oolchu Itoophiyaan gatii birrii gabaan addunyaaf murtaa'uu taasifama. Kun qaala'insa jireenyaa hammeessaa jedhamee sodaatamaa ture. Amma dabaliin gatii fi VAT fayyadamtoota irratti muramaa jiru. Dinagdee fi jireenya uummata irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Ogeessi dinagdee Maarid Tulluu Wayilikii Zalaalem Taaddasaa dubbise. Tajaajilli garaagaraa taaksii mataa isaa danda'e garaagaraa qabaa jechuudha. So gara baankileetti dhufne baankileen vaatii yookaan vaaluu added taaks tajaajila kennan irratti vaaluu added taaksii akka funaananii fi
kan ajaje mootummaadha. Tajaajila irratti isaan already commission yookaan immoo fee argatantu jira. Fee san irratti parsantii 15 dabalataan akka kaffalan kan jedhu daayirektiivii mootummaan itti barreessanidha kan dabalanii jechuudha. Dabaluun isaanii ishuu poolisii yookaan immoo ishuu imaammataa ishuu poolisii kan mootummaa waan ta'eef homaa gochuu hin danda'anii. Haa ta'u iyyuu malee taakseshiniidhaan wal dabalatee taakseshiniin hin beeku fiskal poolisiidha yookaan immoo poolisii tarsiimoo mootummaan dinagdee sirreessuuf galii argachuuf hawaasa tajaajiluuf baafatudha. Gaafa kanneen baasu mootummaan maal ilaaluu qaba haala qabatamaa biyya keessa jiruun waqtii isaa dabalatee waan jedhu kanarratti garuu yaada garaagaraa kennuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabuma vaatii biyya keenya keessa jiru irratti yaada lamatu ka'a. Vaatiin biyya kanatti keessumattuu nyaatarratti wantoota dhala namaatiif beezik ta'an irratti fudhatamuu hin qabaayi kan jedhu yaani yeroo garaagaraa ka'aa ture. Maaliif jennaan kun beezikiidha. Lammiilee hundatu nyaata barbaada, uffata barbaada. So vaatiin kaffalamuu hin qabu kan jedhan ogeessonni diinagdee illee kaasaa turanii jechuudha. Lammaffaa immoo keessumattuu lammiin biyya kanaa gammaas namoota galii gadaanaa qabanidha. Taaksii even vaatiin kan jiru kun parsantiin 15 kunuyyuu gadi bu'uu qaba kan jedhu. Maaliif vaatiin biyya alaatitti hagin ani beekutti 5dha. Parsantii 5dha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Biyyoota advaansii. Biyyoota gariitti immoo vaatiin iyyuu meeshaalee garii irratti nafa. Biyyoota garii advaansii taakseshii siistemii isaanii baay'ee kan ammayyaa ta'e irratti illee gadi bu'aa jechuudha. So mootummaan tokko gatii isaa vaatii kan hin fooyyessan kan parsantii isaa gadi buusanii tajaajiloota immoo akka nyaataa kana fa'aa akka uffataa kana irratti vaatii yookaan hin hir'isu yookaan immoo hin hambisu kan jedhu waan akkasiitan dubbachaa ture rekomendashinii akkasiillee kaasaa ture waan ta'eef san fudhatama dheeta yaade maaliifan kana kaasa lammiileen biyya kanaa kan miidhamne qaala'iinsi garmalee akka hin daballe jiruu fi jireenyi namatti akka baay'ee hin qaaloofne yaada jedhurraa ka'eetidha jechuudha. So amma wanni biyya kana keessatti dhufe maakro ekonomik poolisii yookaan immoo tarsiimoo gooroo jedhamu wal qabate wantoonni baay'ee nama qaalaa jiru argiteetta ta'e meeshaaleen nyaataa gatiin isaanii dabaleera boba'aa kaleessa mootummaan dabaleera tajaajilli tiraanspoortii dabaleera. Ibsaa fi teeleen illee akkasuma dabalee jira bishaan dabalaa jiru. Mootummaan gama tokkoon contractionary monetary policy apply gochaa kan jiru. Diinagdee keessa maallaqni akka hin galle jedha. So birriin lammiilee bira easily hin galu jechuun baankileen akka kana dura akka barbaadanitti liqeessuu yookaan immoo maallaqa ikonoomii keessatti injekti godhuu kanarratti naashinaal baankii waan constraint godhee qabeetu jira waan guddee qabeetu jira. Gara naan immoo mootummaan diinagdee keessatti maallaqni injekti gochuu qabu hojii uumuu irratti piroojeektoota guguddaa naashinaal piroojeektii jalqabuu irratti sirriitti deemama kan jedhu amantaan qaban ture. So projektii yeroo gabaabaa keessatti jalqabillee waan jiru ta'u yaa projektii koriidarii magaalaa kanaan alatti jechuudha. So naashinaal projektii biig projektii bakka hin qabnetti carraa hojii uumuu irratti baay'ee bakka hin hojjennetti wantoonni nu qabnu like incremental diinagdeen biyya keenya iyyuu argitee ta'uu ta'e daballi xiqqoo dabalaa dhufe malee raadikaalii waan guddate bakka hin agarsiisnetti rakkoon